Bulchiisni magaalaa Adaamaa Soomayikaa ayyaana Ramadaanaa sababeeffachuun hawaasa harka qalleeyyiif deeggarsa adda addaa taasise. Deeggarsi taasifame kun qindoomina dhaabbata tola ooltummaa Yuunivarsaal Muuziik Guruup yookaan OMG Baankii Wagaagan waajjira dhimma hojjetaa fi bulchiinsa magaalaa Adaamaa waajjira buusaa gonofaa damee Adaamaa waliin ta'uun kan kennamedha. Deeggarsi kenname Soomayikaa ayyaana Ramadaanaa waggaa 1447ffaa sababeeffachuun maatii harka qalleeyyii ta'aniif waan ayyaana ittiin dabarsan zayita, daakuu lukkuu fi killeen kan kennameef ta'uu dubbatan itti gaafataman waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Bariisoo Doorii. Ayyaana Ramadaanaa Soomayikaa uummata keenya uummata musliimaa sababeeffachuutiin harka qalleeyyii magaalaa Adaamaatti argaman har'a deeggaraati kan jirru. Kun immoo tokkoffaa walitti dhufeenya uummata keenya inni qabu isaan qabne gargaaraa waan jiruuf jechuudha. Uummati keenya aadaa waliif yaadu, aadaa wal gargaaru, isa dur qabu, sirna gadaatiinis qabu sana dagaagfachaa akka inni jiru. Aadaa isaatti deebi'aa akka inni jiru, safuu isaatti deebi'aa akka inni jiru, isa rakkate ilaaluu danda'a akka inni jiru kan agarsiisudha jechuudha. Bilee mootummaa fi miti mootummaa magaalichaaf deeggarsa taasise galateeffachuun hordoftoota amantaa Islaamaatiin baga geessan jedhanis obbo Bariisoon. Seektarri keenya magaalaa deeggarsa kana keessatti gahee isaanii ba'an baay'eedha. Isaanis guddaa galatoomaa jennaani. Baankiiwwan adda addaas deeggarsa kana godhaniiti kan jirani. Baankota deeggarsa guyyaa har'aa Ramadaana sababeeffachuuf harka qalleeyyii bulchiinsa magaalaa Adaamaatiif taasisaniif guddaa galatoomaadha kan jennu ni barbaanna. Egaa waliigala ayyaanni kun ayyaana nagaa, ayyaana tokkummaa, ayyaana milkii uummata keenya uummata Islaamaatiif haa ta'u, waliigala biyya keenyaaf haa ta'u, biyyi keenyaaf nagaan haa ta'u. Dhibba yeroo ayyaanaa kan hin qabne bira dhaabbachuun ayyaanichaa karaa gammachuu qabuun akka dabarsan taasisuun yeroo kamuu cimee itti fufuu qaba kan jiran immoo itti gaafatamaa waajjira buusaa gonofaa damee magaalaa Adaamaa obbo Waadoo Abdulkariim. Deeggarsi guyyaa kana kennames maatii harka qalleeyyii waan ayyaana ittiin oolan 1500 waliif kan kenname ta'us himan. Akka magaalaa Adaamaatti guyyaa har'aa dhaabbileen adda addaa keessattuu dhaabbanni OMG jedhamu akka magaalaa Adaamaa keenyatti kan jiru dhugaa dubbachuudhaaf ayyaana kana sababeeffachuudhaan harka qalleeyyii magaalaa keenya keessa jiran keessattuu dubartoota fi manguddoota dadhaboota adda addaa cinaa dhaabbachuudhaan ayyaana kana karaa gammachuu ta'een akka kabajanii fi dhaabbanni kun dhaabbata ilaalcha misoomaa qabu, dhaabbata uummata magaalaa Adaamaa gargaaruudhaaf har'allee burullee moggaa dhaabbatee sochii adda addaa gochaa jiru kan akka dhaabbatecha kanatti yoo xiqqaate abbaa warraa nama 180f zayitiidhaa fi daakuu zayitii litira 3tiif daakuu kiiloogiraama 5 uummata kanaaf nu kennuu danda'ee jira. Duraan dursee akka bulchiinsa magaalaa Adaamaatti waajjira damee buusaa gonofaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatti dhaabbaticha UMG kana maqaa uummata magaalaa Adaamaatiif maqaa waajjira buusaa gonofaatiif galataa fi ulfinna guddaa isaanii qabu galchuu barbaada. Gaggeessaan dhaabbataa UMG Dr. Fayyii Laggasaa gama isaaniitiin dhaabbanni isaanii hojiilee tola ooltummaa, daldala marsariitii fi muuziqaa irratti kan hojjetu ta'uu himanii guyyaa kanas ayyaana Soomayikaa Ramadaanaa sababeeffachuun maatii harka qalleeyyii 200 ta'aniif deeggarsa zayitaa fi daakuu kan kennan ta'uu himan. Kaayyoowwan sadi qabateeti. Inni tokko kaayyoo deeggarsa tola ooltummaa kan amma hojjechaa jirru kana yoo ta'u, inni lammaffaa immoo diijitaal pilaatfoormii irratti hojiiwwan lammiilee hojii dhabeeyyii ta'anii fi hojii qabaniifis galii dabalataa akka ta'u uumuudha. Inni sadaffaan immoo taalantiiwwan garaagaraa karaa UMG yookaan Yuunivarsaal Muuziik Guruupitiin biyya keenya kana keessa baasee muuziqaan isaanii addunyaatti akka gurguramuu danda'u, fakkeenyaaf muuziqaawwan haarawaa ba'an akka viyuu guddaa argatanii gurgurtaan isaallee sadarkaa olaanaatti dabalee artistoonni biyya keenyas galii guddaa argataniif biyya kana seenee jechuudha. Deeggarsi guyyaa kana kennames qarshii 400 fi 50 ol baasii akka ta'e kan dubbatan Dr. Fayyeen fuula durattis deeggarsa akka kanaa cimsanii kan itti fufan ta'uu himan. Deeggarsi kun akka nu qabannee dhufnetti amma ayyaana Soomayikaa ayyaana musliimaatiin dabalatee akkasumas qaama miidhamtoota amantaa garaagaraa qabanillee dabalatee zayitii fi daakuu nyaataa gara 200 namoota 200 deeggaruuf asitti qabannee kan dhufne yoo ta'u, isaanis bifa amma argitan kanaan qopheessinee qaamota bulchiinsa magaalaa kutaa buusaa gonofaa wajjin ta'uudhaan bifa kanaan qindeeffannee asitti isaan deeggaruuf qophoofnee jira jechuudha bifa.